السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شماعة كم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوتا خيا كقالي بوتو الدنيا كيسatti argamtan marti keessan waan haa dhufu baga irra deebiidhaan gara YouTube chaanaala keenyaa dhuftan isiniin jenna akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna warri har'aan tana jalqabaaf dhuftan ani sabahaddiin Oromaani akkasuma like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna YouTube ni keenya YouTube barnootaati akkasuma YouTube ni keenya YouTube haaraa waan ta'eef like share subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna akkasuma har'aan tana waa'ee TikTok wajjii wal qabatee barnoota ajaa'ibaa tokko isiniif kennuuf dhufeetiin jiran namoonni TikTok keessan akkaawunti warra paaswordii TikTok keessanii dagattanii maaliin akka bantanii maaliin bantanii lakkoofsaan baname moo imeeliidhaan baname jettanii hin beekne marti keessanuu har'aan tana maaliin akka baname isin barsiisuudhaaf dhufeetiin jira akkasuma liinkii YouTube kiyyaa kunoo profaayila TikTok kiyyaa jalatti argamtii gattuquudhaan YouTube kiyya deeytanii subscribe godhuu qabdanii amma immoo gara barnoota keenyaatti hoggaaniif ichi deebinu sarara sadeen mataa gubbaa jiru kanarra gattuine sarara sadeen mataa gubbaa jiru kanarra eegatu kannee seating and navigation kan jedhu kanarratti gattuquu qabna erga akkasitti gattuine akkaawunti kan jedhu kanarratti gattuquu qabna akkaawunti kan jedhu kanarratti erga gattuine maal godhuu qabna inni kun lakkoofsa moo imeeliidhaan jira waan inni jiruun adda baafachuudhaaf maal godhuu qabna akkaawunti information kan jedhu kanarratti gattuquu qabna erga akkasitti gattuine kunoo imeelli inni jiruun akkuma kiyyaa baasaa jiru kanatti isiniif baasaa jechuu ifaami isiniin agartanii yommuu isa kana keessaa darbuu barbaaddan itti jijjiirachuu barbaaddan irra gattuquu qabdan email kan jedhu kanarra gattuitanii maal godhuu qabdan asitti change email address kan jedhu kanarra gattuitanii email haaree itti galfachuu ni dandeessan akkasuma immoo lakkoofsa keessa jiru lakkoofsa itti galfachuu barbaaddan irra gattuitanii lakkoofsa itti galfachuu dandeessan bakka tanatti maal godhuu qabdanii bakka tanatti waan isin wanni godhuu qabdan gattuitanii bakka tana koodii biyya jirtanii as akkana ol harkiftanii keessaa fudhachuu dandeessan kan biyya jirtanii kan addunyaa maraatu as jala jira waan ta'eef keessaa fudhachuu dandeessan isin jira inni lammaffaadha paaswordii isaa yoom beeyne akkamitti paaswordii isaa harkatti galfachuu kan dandeessaniif amma maal godhuu qabdan direct password kan jedhu kanarra gattuquu qabdanii passwordii asirra yooginiif gattuitan direct koodiin isiniif dhufuu danda'a jechuudha obboleeyyan kiyya anamma kiyya imeelaan jira waan ta'eef imeela kiyyarratti paaswordiin naa dhuftee jirti jechuudha akkasitti waan na dhageeffattaniif galatooma hanga barnoota kara biraatti walitti dachaanutti turtii gaarii isiniin jennaa horaa bulaa